Uggum Harargeetti waraabessi dhukkubsate wallaansaaf kilinika dhaquu ajaa'ibsiifannoo osoo hin koofin dirree dhawaatti immoo waraabessi yakkame tokko haqa barbaacha waajjira poolisii dhaquu odeeffanne. Waraabessi guyyaa yuuse halkaniif beekachiise jedha Oromoon duruma maaksaan. Amma garuu guyyaa saafaa mul'achuu bira darbee amaloota namaa qooddachaa jiraachuusaa taatee yeroo yeroon mul'achaa jirutu ragaadha. Taateen dirree dhawaatti mudates kanuma ragaa ba'a. Dubbichi akkana kaleessa yookaan waxabajjii 16 bara 2017 magaalaa dirree dhawaa araddaa 02 naannoo 7 jedhamuun beekamutti ganama keessaa naannoo sa'aatii 4tti waraabessi halkanitti bariite akka tasaa hawaasatti mul'ate. Jiraattonni naannichaas taateechaan burjaaja'uun kaan ulee kaanis dhagaa kanneen biroo immoo meeshaalee adda addaa qabachuun osoo inni miidhaa namarraan hin geessisin ajjeesuuf walitti birmatan. Yeroo kana waraabessi reebichaan rakkate kun lubbuu isaa baraaruuf yaaluu kakoo na baasi jechuun namoota isa ajjeesuuf wal guuranii dhufan jalaa dheessuu jalqabe. Namoonni waraabessa kana ajjeesuuf ammallee biraa hin hafne. Waraabessichis hawaasa isa ari'aa jiru kana harkaa miliqee lubbuu isaa baraaruuf fiigicha isaa hin dhaabne. Garuu namni itti baay'achaa dhufuu kan hubate waraabessi kun gara haqni jirutti fiiguu waan filate fakkaata. Kanaanis manneen dhuunfaa fi daldalaa akkasumas dhaabbilee fi waajjiraalee mootummaa naannoo san jiran hunda bira darbuun buufata poolisii Saabiyaan jalatti kan argamu buufata xiqqaa tajaajila poolisii hawaasaa keessa seene. Waraabessichi yaa poolisii naa birmadhu uummata na reebee lubbuu tiyya biliqa baasuuf na ari'aa jiru kana narraa qabe ukana kaa'i waan jedhe fakkaata. Ajajaan buufata poolisii Saabiyaan Inspektara Olaanaa Ambaluu Ayyalaa hawaasni waraabessicharraan miidhaa akka hin dhaqqabsiifne gochuun buufaticha keessa tursiisuu dubbatan. Hawaasnis tasgabbaa'ee gara mana isaatti akka galu gochuus eeran. Ergasiin booda dhiha aduu eeguun akkaatuma qaamolee eegumsa bineensotaan walii galameen bifa hawaasa hin miineen waraabessicha gara qe'eessaatti gaggeessuu himuu isaanii fuula feesbuukii poolisii dirree dhawaarraa odeeffanne. Waggaa 2 duras waraabessi dhibame tokko ganama keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 4tti wallaansa barbaacha kilinika dhuunfaa tokko seenuusaa OBN gabaasuun ni yaadatama. Waraabessi sun yerooch namoota ta'anii dabaree eeggatan bira darbuun kutaa laaboraatoorii seenee ciise. Ogeessonni fayyaa kilinikichaas waraabessichi akka dhukkubsate shakkuun ogeessa fayyaa beeladaa waamanii ilaalchisan. Ogeessi beeladaas waraabessicha sakatta'uun lilmoo dhibecharraa isa fayyisu waraane. Waraabessichis qorichichi dhukkubbii isaa itti furraan daqiiqaa 20 booda ka'ee deeme. Maarree waraabessi galamsootti dhukkubsate sun wallaansa barbaacha kilinika dhaqe. Waraabessi dirree dhawaatti yakkame immoo haqa barbaacha buufata poolisii dhaqe. Waraabessi lamaanuu rakkoo isaaniif qaama dhimmichi ilaallatu bira dhaquu bira darbee sa'aatiin iyyata isaanii wal fakkaachuun nama dinqisiisa. Miseensonni poolisii fi ogeessonni fayyaa waraabessota kanneen miidhuur rakkoo isaanii furuu irratti xiyyeeffachuunis namoota hedduu ajaa'ibsiiseera. Isinoo taateen akkanaa osoo isin mudate maal gootu laata?